Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabnu isinitti hima. Human Rights Watch buqqaatonni Israa'el West Bank keessatti yakka sarbiinsa mirga namoomaa hammaataa raawwachaa jiraachuun akeekkachiisan. Dhaabbanni mirga namoomaa falmu Human Rights Watch gabaasa isaatiin yakki qubattoota seeraan alaa Israa'eliin daangaa West Bank qabame keessatti babal'achaa jiru sarbiinsa mirga namoomaa sadarkaa olaanaatti ce'uuf akka jiru akeekkachiise. Dhaabbatichi mootummaan Israa'el haleellaa kana ittisuu dhaabuu fi qaamoleen akkasumas namoonni yakka raawwatan itti gaafatamummaa malee hafuu uumuu isaatiin yakkeera. Ibsaa adoolessa 24 baaseen Human Rights Watch akka jedhetti ganda Palestine Taal jedhamu kan Nablusitti dhiyoo jirtu irratti haleellaa qubattoonni seeraan alaa kun raawwataniin namoonni Palestine 4 fi namoonni Israa'el 2 ajjeefamaniirus jedha. Dhaabbanni mirga namoomaa kun akka jedhetti jeequmsi dhiyeenya kana mul'ate kun akkaataa waliigaltee qubattoota hidhatan uummata Palestine irratti haleellaa itti raawwatan kan agarsiisu yoo ta'u, loltoonni Israa'el ammoo jeequmsa kana keessatti ni hirmaatu yookiin gidduu seenuu hin dhaaban jedhe. Buqqaatonni seeraan alaa kun haleellaa kanaaf itti gaafatamuu qaban deeggarsa maallaqaa, meeshaa fi seera mootummaa Israa'el irraa ni argatu jechuun Human Rights Watch ibseera. Adoolessa 24 lakkoofsi namoota Palestine daangaa West Bank qabame keessatti ajjeefamanii waxabajjii 19 dhiyeenyatti 10 ga'uu isaanii eerameera. Ragaa dhaabbata gamtoomanii biiroo qindeessaa dhimma namoomaa UN yookaan OCHA caqasuun akka jedhetti bara 2026 keessa adoolessa 19tti namoonni Palestine 68 daangaa West Bank keessatti kan ajjeefaman yoo ta'u, isaan keessaa yoo xiqqaate 13 buqqaatota seeraan alaa kanaan ajjeefamanii jedha. Jeequmsi buqqaatota seeraan alaa Israa'el erga mootummaa amma onkoloolessa 2022 aangoo qabate as haalaan kan dabale yoo ta'u, keessattuu bitootessaa fi ebla bara 2026 keessa haala olaanaadhaan dabaluun galmaa'eera. Dhaabbatichi kanaan dura akeekkachiisee akka turetti haleellaan buqqaatota lafa saamuu fi buqqisuun tooftaa bal'aa qabeenya irraa saamuu fi duguuggaa sanyii raawwachuuf yaadameetis jedha. Human Rights Watch waamicha aangawoonni Israa'el qe'ee fi godaantota Palestine barbadeessuuf dhiyeessan balaaleffateera. Akkasumas karoorri Netanyahu jedhame kan bu'uuraalee qubattoota seeraan alaa kan seeraan ala ta'an seera qabeessa gochuu fi tajaajila haaraa dhaabuu ariifachiisuuf qabame lafa Palestine dhuunfachuuf carraa dabalataa uuma jechuun akeekkachiiseera. Human Rights Watch mootummoonni jeequmsa dabalataa ittisuuf tarkaanfii ariifachiisaa akka fudhatan waamicha dhiyeesseera. Kana keessattuu namoota sarbiinsa mirga namoomaa ulfaataa keessatti hirmaatan irratti qoqqobbii kaa'uu, meeshaa waraanaa Israa'eliif dhiyeessuu dhaabuu, daldala bu'uuraalee seeraan alaa ta'an waliin tarsiifamuu dhorkuu fi qorannoo manni murtii akka addunyaa ICC'n deeggaruuf hordofa. Jeequmsi buqqaatota seeraan alaa ganda Taal irratti raawwatame. Jeequmsi kun yoo hin dhaabbannee fi namoonni itti gaafataman seeratti yoo hin dhiyaanne babal'innii fi sarbiinsi mirga namoomaa ulfaataan kan hin oolle ta'uu isaatiif yaadachiisa. Oduu keenya itti aanuun waraanni Sudaan haleellaa diroonii naannoo Bluu Naayilitti raawwate jedhameen jiraattonni nagaa du'uun dhaabbanni mirga namoomaa ifoomse. Haleellaa diroonii waraanni Sudaan kamisa darbe naannoo Bluu Naayil keessatti namoota buqqaatota ta'an irratti xiyyeeffachuun raawwateen namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu isaanii dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu tokko beekseera. Naannoo kibba bahaa Sudaan keessatti waraanni Sudaanii fi finciltoota yookaan Rapid Support Force akkasumas sochii bilisummaa uummata Sudaan kaabaa SPLF Aziz Al-Hilwaan dursamu gidduutti ji'ootaaf itti fufuudhaan walitti bu'iinsi ka'ee jiru magaalaa El Damaazinitti buqqaatii guddaa uumeera. Dhaabbanni seera Immigreeshinii Lawyers jedhamu akka ibsetti dirooniin waraana kamisa ganama naannoo badi'aa kibba kan naannoo Bluu Naayil keessatti siviilota buqqaan irratti dhukaasa raawwates jedha.
Odeeffannoon jalqabaa akka agarsiisutti namoonni kumaan lakkaa'aman ajjeefamanii fi madaa'an keessattuu dubartootaa fi daa'imman ta'uu isaanii dhaabbatichi ibsa isaatiin beekseera. Haleellaan kun kan raawwate miseensota kaawunsilii pirezidaantummaa fi bulchaa naannoo baddaa kaawulishinii taasisan kan ta'an Saaliyaa Eessaa iddoowwan namoota naannoo Siinaar irraa gara Niilos Gurraachaatti baqatan qubatan erga daawwatanii guyyoota muraasa booda. Dhaabbanni mirga dhala namaa kun akka ibsetti miidhamtoonni haleellaa kana walitti bu'iinsa waraana Sudaanii fi RSF gidduutti ka'een namoota 60,000 lakkaa'aman buqqisee kan deeggarsa namoomaa dhaabuudhaan da'oo lafa dheedichaa fi jireenya isaanii dhaban irraa baqachaa kan turanidha. Oduu keenya taanuun Yuunaayitid Isteetsi aangawaa Musliima Biraadherhuud akkasumas dhaabbata faayinaansii Hamaas waliin hidhata qabu jette qoqqobbii irra keesse. Yuunaayitid Isteetsi aangawoota olaanoo dhaabbata Masrii Musliim Biraadherhuud namoota 3 fi qaamolee 3 kan deeggarsa maallaqa garee Hamaasiif dhiyeessaniiru jette irratti qoqqobbii dabarsite. Kaayyoon tarkaanfii kanaas qaamota hordoffii gargaarsa garee kanaaf taasifamu kan daangaa ce'uu hordofuu akka ta'e himameera. Kamisa darbe ibsa biiroo to'annoo qabeenya biyya alaa ministeera maallaqaa Ameerikaatiin ka'e ba'een akka ibsametti Waashingiten qoqqobbiin kun niitoorkii faayinaansii Hamaas waliin hidhata qabuu fi dhaabbilee arjooma daldalaa fi sirna baankii dhokataa fayyadamuun iddoo hedduutti maallaqa sochoosan to'achuuf kan kaayyeffatedhas jetti. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa Scott Bessent bulchiinsi isaanii shororkeessitootaa fi kanneen maallaqaan deeggaran hordofuu kan itti fufu ta'a. Dabalataanis dhaabbilee arjooma yookaan daldala fakkeessuudhaan Hamaas deeggaruudhaaf socho'an ifatti baasuun qoqqobbii irra kaa'ama. Akkasumas seeraaf akka dhiyaatanis ni taasifamus jedhaniiru. Namoota murteen qoqqobbii kana keessatti eeraman keessaa tokko Mahmoud Al-Abiyaari Yuunaayitid Kingdom keessa kan jiraatuu fi hoogganaa olaanaa dhaabbata Musliim Biraadherhuud yoo ta'u, barreessaa waliigalaa tajaajila waliigalaa gareechaa ta'ee tajaajila. Aangawoonni Ameerikaa akka himanitti Al-Abiraayin dhaabbilee kanaan dura Hamaas waliin hidhata sababa qabaniif qoqqobbii irratti kaa'ameef maallaqa sassaabuun gargaareera. Akkasumas gareewwan Musliim Biraadherhuud waliin hidhata qaban waliin hojjechuudhaan garee waraana Palestaaniif deeggarsa maallaqaa dhiyeesseera. Ministeerri maallaqa dabalataa namoota dhuunfaa 3 fi dhaabbilee 3 Hamaasiif deeggarsa qabaatan dhiyeessaniiru jedhaman irratti qoqqobbii dabarsuu beekseera. Ministeerichi akka ibsetti dhaabbileen kanneen keessaa qoqqobbii 2 dhaabbata gargaarsaa fakkeessuudhaan deeggarsa maallaqaa guddaa gara damee waraana Hamaasitti qajeelchanidha. Tarkaanfiin qoqqobbii kun ajaja raawwachiisaa isaa gochaa shororkeessummaa to'achuuf aangoo qoqqobbii bu'uura Ameerikaa ta'een kan darbedha. OFS'n akka ibsetti tarkaanfiin dhiheenya kana fudhatame kun tarkaanfiiwwan kanaan dura amajjii fi bitootessa 2026 keessa namoota faayinaansii Hamaas sadarkaa addunyaatti dhiyeessan dhaabbilee arjooma hidhata qaban irratti argameen kan cimsudha. Ministeerichi maallaqa tarkaanfiin kun biiroo qorannoo federaalaa yookaas FIB ejensii to'annoo qoricha seeraan alaa DAI fi to'annoo gumruukaa fi daangaa Ameerikaa waliin qindoominaan kan raawwatame ta'uu dabalataan beekseera. Oduu keenya xumuraatiin Faransaay fi Ispeenitti sababa balaa ibiddaa bosonaa namoonni 2,000 ol qe'ee buqqa'ani. Faransaay fi Ispeenitti sababa balaa ibiddaa bosonaa namoonni 2,000 fi 20,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Faransaaytti jiraattonni naannoo Bordoo 60,000 ol ta'an naannicha gad lakkisanii akka ba'aniif aangawoonni biyyattii ajaja dabarsaniiru. Balaa ibiddaa bosonaa Faransaay fi Ispeenitti babal'achaa dhufeen baay'inni namoota qe'ee isaanii gadi lakkisanii akka ba'an taasifamanii 200,000 fi 20,000 caaleera. Kibba lixa Faransaayittis namoonni hedduun qe'ee isaanii gad lakkisanii akka ba'an godhameera. Pireezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon balicha to'achuuf loltoota bobbaasaniiru. Balaan ibidda bosonaa cimaan Ispeen dhiyeenya magaalaa Maadiriiditti mudate humna hojjettoota balaa ittisaan ol ta'uu aangawoonni biyyattii ibsaniiru. Mootummaan biyyattii labsii yeroo muddamaa kan labse yoo ta'u, sababa balaa kanaan namoonni 25,000 qe'ee isaanii gad lakkisanii akka bahan 40,000 ammoo mana keessa akka turan ajaja dabarseera. Pireezidaantiin naannawaa
Maadiriid Izaabel Diyaaz balaan ibiddaa bosonaa kun seenaa keessatti isa hamaa ta'us dubbataniiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.